Akkam jirtu naguma haalaa fi bakka jirtan hundaatti nageenyi keessan dachaan haa dabalu jenna. Seenessuu yeroo darbee keessatti Bijigaanii boqonnaa fudhatee karoora waggaa 5 guutuu qabu mana haadha isaa jijjigee jiru ijaaruudhaaf Amboorraa ka'ee magaalaa Adaamaa galuu magaalaa Adaamaa akka galeen garuu geejiba waan dhabee fi magaalaa Adaamaa keessa buluuf dirqamuu isaa waa nyaachuu fi akka bahee hoteela tokko galeen muuziqaa tokko dhaga'ee mana tokko keessa seenuu mana inni keessa seene sana keessatti immoo ijoolleen durbaa 5 dhufanii seenuu fi isaan keessaa mucaa jiituu jedhamtu tokko wajjin kan haasa'aa ture ta'uu fi kan wal baran ta'uu dhageessaniittu. Kutaan itti aanu maal ta'a laata? Aadde Qabbanneen ollaa isaanii waliin ta'anii Bijigaa eegaa jiru. Karaa eegaa jiru. Bijigaanis manatti galee mana haadha isaa ijaaruuf jarjareera. Kutaan itti aanu maal ta'inna laata? Isatti aanu kana waliin haa hordofnu. Warri maatiin taane maatii ta'aa, laayik godhaa, sheer godhaa, hiriyoota keessaniif qoodaa, yeroo gaarii isiniif haa ta'u jenna ulfaadhaa. Jiituu fi hiriyoonni ishee mana ragadaa Adaamaa keessa jiran hundumaatti inni beekamu. Mana dhugaatii kana seenanii dhugaatii beekamaa ajaju kaffalanii garuu hin beekanii. Hortee Addaam keessaa tokkotu isaaniif bitaa. Kan isaan argatu itti fakkaatee nyaachisee hobaasee waan qabu hundaa of harkaa urgufatee harka isaa qullaa gala. Shamarran 5 kun waleegu. Guyyaa tokko garuu kan isaan hin yaannetu ta'e. Dargaggoonni yeroo baay'ee isaan hordofanii shamarran kana harka kennisiisuuf mala dha'aa kan turanii sababa kanaafis ergamtoota yookaan gaardii kilabootaa michuu godhatanii kan turan ijoollee kana of harka galfatanii. Guyyaa gaafa sanaa mana ragadaa galgalaa kilaba naashinaal jedhamutti ijoollee kana hordofanii arganii. Dhaqanii chiirsi jedhanii waliin dhuguu eegalanii bilaak leebelii qaruuraadhaan buusanii. Shamarran kun bakka biraatti ragadaa oolanii waan dhufaniif xiqqoo ishee machii qabu. Yeroo muraasa keessatti ijoollee kana waliin ragaduu fi sirbuu eegalanii. Baay'ina namaan manichi baay'ee bulluqaa. Mana fincaanii yeroo sadaffaaf deeman shamarran kun daba raawwachuuf jiran walitti himuu fi wal qorachuu fi gamnummaa wa'ii waliin mari'achuu fi wal faana malee mana fincaanii hin deemanii. Yeroo isaan mana fincaanii deeman kanatti dargaggoonni 3 itti qophaa'anii dhufanis yeroo sirriin amma jedhanii. Dhugaatii shamarran dhiisanii deeman kana keessatti waan akka adii daakuu tokko firfirsanii. Shamarranis xiqqoo jaratti fakkeessuu qabna, waliin sirbina, xiqqoo takka turree akka nama mana fincaanii deemnu achitti isaan gannee milliqnee gara dorbii keenyaatti yookaan gara siree qabanneetti galla jechuun walii galanii dhufanii. Yeroo dhufanis nama waa tokko yaadne of fakkeessuu fi sirbaa, iyyaa, taphachaa, daansii adda addaa agarsiisaa dhufanii dargaggoota 3tti makamanii. Dargaggoonni 3nis dhugaatii shamarran kun dhiisanii deemanitti dhugaatii fuudhanii guutanii fi hundumtuu wal tokkoon kaasanii chaat godhanii. Gamnummaan shamarranoota kanaas daqiiqaa 15 booda raawwatee fi sana booda waan dargaggoonni 3 jedhan qofa raawwachuu eegalanii. Dargaggoonni kun silayyuu hiriyoota isaanii biraa mana jiran waliin wal dorgomanii qarshii guddaa qabsiisanii waan dhufanii fi kallattiidhaan hiriyoota isaanii kanatti bilbilanii isaan waamanii. Hiriyoota waamaman keessaa tokko yoo dhufellee inni tokko garuu rafee bilbila kaasuu waan hin dandeenyeef hin dhufne. Kanaafuu shamarran 5 dhiirri 4 ta'an jechuudha.
ishee tokkos bakkeetti hin gannu jedhanii siree qabanii fi bulchanii. Isheen gaafa sana siree qabaniif suni qulqulluu hin turre jechuunis gara dhukkubbiitu isheerra ture. Kan gara dhukkubbiin isheerra ture sun jiituu turte. Jiituun gara dhukkubbii isheerra ture kana bara baraan galateeffachaa hafuun ishee hin oolu. Qaamni xobbeen shamarran arfan kanaa dargaggoota dhiiqii keessa galan sanaan sakatta'amaa bule. Erga gaafa sanaa shamarran kun jibbi dhiira irratti qaban dachaan dabaleera. Kanaafuu kan jiituun bijigaa mararfatteef isaan ajaa'ibeera. Guddaas ishee taaraniiru. Hiriyyaan jiitu tokko dhuftee harka bijigaa qabdee kaastee waliin sirbite. Hoggaa deebi'u bijigaanii kan barbaadan ajajadhaa jedhe. Hiriyyaan jiituu seerosuma afaan isaarraa buttee hiriyyoota keenya sadanoo jette. Isaanis haa ajajatan jedhe. Bakka lamaanitti ajajame. Nyaati barbaadanis inni dhufe. Qarshii hedduu kaffale bijigaanii. Jiituun gara manaatti haa gallu yoo jette illee hiriyyoonni ishee ni didanii. Irra darbaniiyyuu magaalaa ilaaluu akka qabanii mana jijjiiranii bashannanuu akka fedhan dubbatanii. Bijigaanis yaada isaanii kana deggere. Kanaafiyyuu taaksii kontoraataa waamanii. Bijigaan ijoollee kana waliin bashannanuuf waliin deemuu waan fedheefi abbaan taaksii akka isaan biraan deemne baasii isaa kan inni kaffalu ta'uu hubachiise. Haaluma kanaan bakka hedduu ga'anii dhuganii. Jiituun gaafa hundumtuu to'annaa ishee harkaa ba'u humna ishee ol gaafa ta'u yoo xiqqaate bijigaa rakkoo biraarraa eeguuf dhuguu dhiiste sobdee kan dhugde fakkaatti. Biiraa bu'uuf yookaan dhugaatii ajajamuuf fuutee isa kaan ni dhangalaasti. Isa kaan kan ijoollee warra dhugan wajjin wal jala dabarsitee isa isaan keessaa fixan fuula ishee dura kaa'uun nama dhuge fakkaattee teessi. Barii sa'aatii 10 booda mana ragadaa siitii dhiisanii ba'anii. Bijigaan deemuu waan hin dandeenyeef abbaa laadaa fi abbaa taaksii jechuudha. Abbaa taaksii fi jiituudhaan qabamee gara bakka ciisicha isaatti harkifamaa jira. Barsiisaa sadarkaa 2ffaa isa barsiisaa ture akka carraa ta'ee arge. Barsiisaan kun bijigaan haadhasaa gargaaruuf mana barumsaa qophaa'inaa hin galu yoo jedhu bijigaa hedduu kan mormaa turee fi bijigaan mana qophaa'inaa galee barumsa isaa itti fufuu akka qabu kan mormaa turedha. Bijigaanis maqaa barsiisaa isaa kana sagalee machiitiin waame. Barsiisaa teessoo jedhee erga waamee booda gara konkolaachisaa isa qabee harkisaa jiruutti galagalee manni ani jalqaba galee bakkatti dhuftee na fuute suni maal jedhama jedhee gaafate. Konkolaachisaan sunis Biirkoort jedhamattiin jedhe. Bijigaanis harka isaa gara barsiisaa isaatti facaasaa gara siree isaatti harkifamaa jira. Maaster barsiisaa teessoo haadha kiyyaani kan biirkoortii seene haadha isaa hin gargaaru jedhi itti naaf himi jedhe sagalee boo'icha qabuuni.
Jeetuun kutaa bijigaa cina qabattee bulte barii yookaatillee dammaqiinsa bijigaa eegaa turte. Hiriyoonni ishee doormii seenanii bilbilaniiruu fi nagaa ta'uu waan itti himteef ciree isaanii nyaatanii deebi'anii rafanii. Bijigaan garuu turee hirribaa dammaqee mataa isaarratti waan sibiilli wayii fe'ame isatti fakkaata ture. Mata bu'uu hin dandeenye kan yaadatu hanga kilaba biirkoortii seenuu irbaata nyaachuu fi mucaa Chiituu jedhamtu tokko waliin wal baruu isaa qofa. Sana booda wanti inni beeku hin jiru. Balballi karaa alaa cufamuusaa arge. Shaantaasaa hoggaa ilaalu jira. Suuta jedhee ka'ee qarshii isaa ilaale. Qarshii 350 qofa arge. Lafatu isatti naanna'e. Haadha isaa karaa eegaa jirtu yaade. Ollaa galgala mana ta'anii haadha isaa waliin isa eegaa turan yaade. Waggaa 5 oliif marrummaan isaa maree qarshii walitti qabe galgala tokkotti daaraa botoroo godheera. Dhadhaa abidda bu'ee jedhe. Haati isaa sabbata ishee moofaa sanarratti gudunfitee kan ergaafii turte yaade. Haati isaa sabbata ishee moofaa sanarratti gudunfitee kan ergaafii turte yaade. Haati isaa bara jireenya ishee isaaf jettee kan dabarsite ta'uu ija dura dhufe. Sagalee isaa ol kaasee boo'ee, deessee koo, haadha koo, aayyoo koo jedhee hirqinfate. Ni boo'ee boo'ichaan gadoode. Akka nama qalbii dabarsee isa godhe. Akka nama qalbii dabarsee ta'uu isaa darbee sirba abbi ta'uu kabbadaa fageenyatu na dhowweef malee jedhu keessaa wanti tokko tokko kaasee sirbuutti eegalee. Eeyyee fageenya na dhowwe malee si yaaduuniif ne aayyoo koo. Itti fufee ammoo dhiiga ijoollummaa keetii na guddisuudhaaf fixxee osoo si darbin darbuuf deemta haadha koo kamsii ta'uu. Iji kee silaan didee boo'ichaaf dursi uume waan arguus natti hin fakkaatu garaa sabbataan hidhu. Gidduutti immoo ni boo'a. Deebi'ee ammoo ni sirba. Imimmaan kee gaafasii yommuu na geggeessitu. Deessee guddistee na dhaabde haadha koo kamsii ta'uu jedhee irra deddeebi'ee boo'ee of boossisaa. Boo'ichaa fi fakkarsuu itti fufee. Ani homaayyuu sii ta'uu hin danda'u. Ani tortoraadha. Ani tortoraa buqqee quufe waliin tokko haadha isaa kan gane. Sabbata haadha isaarraa hiikee nyaatee kan deessee isaa ganu abaaramaadha. Naman ta'u nama abaarameedha. Sagalee ol kaasee iyyaa. Jiituun kutaa ishee keessa ciistee kan bijigaan jedhu hunda ni dhageessi. Waan gootu wallaalte. Seenuu ni sodaatte. Nama itti waamuufis akka isaa wallaalte. Dhiistee deemuu immoo garaan ishee ni dide. Osoo yaada kana kaastee sana buustuu kutaa bijigaa keessaa waa lafa dha'uu dhageesse. Fiigdee balbala karaa alaa cuftee turte sana bantee yeroo seentu bijigaan lafarra diriireera. Citaan funyoo morma isaarra jira. Dhiigni funyaaniif afaaniin isa yaa'aa jira. Jiituun
iyya kukkubuuste ambulaansiidhaan hospitaala Adaamaa Jeneraal seene. Baatii 4 guutuu of hin barre yeroo dammaqu haati isaa Aadde Qabbanneen wayyaa aadaa Oromoo miidhagaa uffattee teessee jirbii fo'aa turte. Aadde Qabbanneen jalqaba irratti baay'ee kan hubamte turte yoo ta'e illee gargaarsa abbaa jiituun taasifameen manni isaanii baadiyyaa aaromeera. Harmeen isaa hospitaala ta'anii Bijigaa wallaanaa turan malee nyaatii fi waan barbaachisu lallaafaan hundi kan dhufaa ture, kan deddeebi'u guyyaadhaa guyyaatti mana jiru fa'ii ture. Waggaa itti aanu dhiibbaa jiituutiin Bijigaan maandisummaa barachuu eegale. Jiituun haala nama ajaa'ibuun sababa Bijigaatti hiriyoota isheerraa adda baatee hafte. Ati dhiphoodha, sanyii keef loogda jedhanii isheedhaan oodanii. Isheen illee Bijigaa waliin qayyabachuu erga eegaltee qabxii fannisuutti kaate. Qabxii baay'ee guddaa olaanaa ta'een eebbifamte. Iskoolaarii argattee Ameerikaa Yuunivarsiitii Haarvaard galte. Innis qabxii olaanaa ta'een xumuree mahandisa ta'ee eebbifame. Amma mahandisoota daandii baaburaa Itoophiyaa keessatti saayitii Joorgisitti ramadamanii hojjechaa jiran keessaa isa tokkodha.